Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harka-fuunee kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo jirtu bakka jiraattanii. Egaa akkuma argitanii keenya bakka hundattuu biyya keessattis biyya namaa keessattis dararaama. Kabajaa dhabuudha biyya ofii keessattis biyya namaa keessattis. Intalittiin kun arabatu ulfeessee jedhu. Daalalli ishee akkasuma hangeessee mana arabaa sana immoo daalalittii kana jedhanii akka odeessanitti tikeetti kuttee biyyatti gashuuf otoo isheen jirtuu Mubaarak akka biyyan gadlee godhee jira boolee keessatti. Yeroo hunda kana arabni akkasuma gootee arabni maaliin nu gootee jenna. Arabni waan nu goote hin qabdu. Yeroo hunda mirga keenya nu sarbee haan akka namaa gadi taanu nu godhu daalala warra abbaa garaa hangaraa isaaniif birrii malee. Ilmoo namaaf hin yaadne, ilmoo namaaf hangaraan isaanii naasuu hin qabne warra abbaa garaa kanatu bakka argettu uummata keenya kabajaa horkatee uummanni keenya akka dararamu kan gochaa jiru. Warra akkasii warra abbaa garaa kana akka waan waggaa miliyoona tokko jiraattu warra addunyaa kanarra akkasitti uummata dararti bakka argetti jechuudha. Wallaahi. Amma asuma keessatti jechuudha. Dubaayii kana keessatti. Mana kirayii fuudhanii daalala jedhanii akkasitti ilmoo nama biyyarraa yaasanii fidanii torbee tokko torbee lama erganii mana arabaatti arabni yoo ta'u diddee gadi gadhiisti birritti isheen fiddee dhufte immoo isheen fiddee dhufte irraa sassaabbatu jechuudha. Akkasitti annisaan uummata rakkisaa jiran as keessatti jechuudha. Wallaahi namuma qaamaan achi keessa torbee lama taa'etu jira fira. Ji'a sagal akka kanatti otoo biyyarraa dhufte ji'a sagal hojiitti hin galiin dararaa akka guddaa reebbitii guddaan irra ga'ee laphee dhukkubsattu namni quxurii hin qabu mana daalalaa keessatti rakkina guddaan irra gahaa jiru jechuudha. Isaanii birrittii isaanii argannaan ilmoo namaarraa haajaa hin qaban. Waa akka waan ilmoo of jalaa hin qabne kanaachi immoo akka waan obboleessa wajjiniin dhalanne obboleettii wajjiniin dhalanne akkasii isaanii birrii isaanii bichaa wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bakkuma dhandheetti mirga hannu oowwatu daalalootadha. Daalalootatu mirga sarbee jira malee araba mitiin. Arabni waan nu goote hin qabdu. Kabajaan wajjiniin taa'aa jirra wallaahi. Kan nu dhidhiittisaa jiru deefi'etti akka nuti ol hin jenne nu gochaa jiru daalaloota. Otoo akka biyya namaa lammii gara biraa ilaala wallaahi lammiinsa waan tokko taanaan daqiiqama sanatti rakkina jirates maal jirates gara biraa hanbaasiin irraa qooddatu jechuudha. Keenya hanbaasiin qabnu. Daalalli akka kana nama hin qabnu du'ee namni maal taate du'ee maalirrattidha han jedhu hin jiru. Danaaza yoo danda'amee fi biyyatti ergu kanaachi immoo firiijii galtee taa'u jechuudha. Keenya kana carraa yeroo hunda kana. Ishee kan hanti akkan taanetti wal dararee wal fixaa jiru wallaahi uummatuma Itoophiyaa kana jechuudha. Daalaloota kanuma tokko uummata keenya dararaa guddaarra keessessa kan lubbuu dhabsiisessa kaan immoo akka hin jiraanne godhee kaa'aa jiru jechuudha. Amma kun ulfeessitee ulfa biyyaa fiddee dhuftee jette kun ulfa biyyaa fiddee dhuftee jette warra akkaan galle godhee achitti ittisaa jiru achitti lolaa jirti jechuudha bakka boolee sanaatti jechuudha. Kun akka isheen ija ishee akka isheen ija babaastu akka qoroo ija ishee rabbi keessaa haa baasu malee wallaahi. Ulfa biyyarraa fidde malee asitti miti jette kun yeroo hunda kana kan isin beekuu qabdani. Wallaahi nama gad nu godhee akka nuti hin jiraanne akka nama ol hin taane hannu gochaa jiru daalaloota bakka hundattu. Musiibaa rabbi nutti buuse rabbi nurraa haa kaasu malee musiibaa daalalootaa kana wallaahi laazim. Kana haqaan hin hojjenne hanuma har'a nyaattee bultu malee boor maal ta'a maaltu narra gahaa han hin jenne. Birrii makiisii guuttachuuf garuma ishee guuttachuu bichaa'an ishee yaaddu malee ilma namaaf hin yaaddu daalalli yoomiyyuu. Rabbi immoo guyyaa tokko hin farada wallaahi jeezaan guyyaa tokko dhufa har'aatti fakkaata malee guyyaa tokko rabbiin irraa kaffala. Ilma namaa akkas dararamu ilma namaa akkas eela'ee nagaatiin biyyaa dhufee inni kaan dhukkubsataa inni kaan maraataa isaa gala inni kaan du'aa isaa gala. Sababni isaa sababuma daalalaa dhabuutiinidha. Daalala haqaa dhabuutiinidha. Inni uummanni keenya dararaa guddaan irra ga'u yeroo hunda kana jechuudha. Amma isheen gashitu abbaa manaatti hin gasha seete moo abbaa banaa ositti hambiste hintalatti argitu garuu maatiin ishee saayitii kanatti of jijjiirtee nu jijjiirti jedhanii eeggatu. Yoo isheen kanaatiin fuuldura maatii itti galtu maaltu itti dhaga'amu maatii isheetti amma wallaahi laazim isheen taatetti takkaa bakka maatii ishee sana akkamaa ta'an baay'ee tokko ulfaata wallaahi keenya yeroo hunda rabbiin ga'ee jedhee nurraa dhaabu rabbiin haqa ishee immoo haa baasu inshaallah wallaahi guyyaa tokko kaffaltu jeezaa keessan inshaallah.